أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد أبدي ده. نجينا نبكي. أبدي سرين تورا دابت تموران دابت وانا ملتي سنتيجر توغن أبدي. إنما خيا سيتش فولو درا براتشوف تيسا إستنا ديسي أما وانتوتا إتسنتيجر توغنا. موني جودا أفاني الألبا دكانت جودا أبدي تو سيمتي ورو ولي نانو يتنو هم باتني ستي ميتين جرابير خانا كبدو نيقبو نباسني أرجو جس سيجودا بدا أوكي أكدو أكيمو أبو دوكي تايفي بو تمام وريم بوسو أما دو أسرتي هاسون برباچسو وفولدر خينيا بالا مخانا جچو برباديتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو دعوتو تفردوتو تخيلنا شما كم جرتن بكم جرتنتي نجين ربي قداسم براجرات المان رموك قالين الدنيا رجرتن هندي قيسنو بكم جرتن هندتي نجين ربي قداسم براجرات وسننجتا الرجاء الدان تريت كنو كانت ولتي دي بأجرة إن شاء الله سن ربيتين الدان ترو خينياس غا حالما لفتنا جرو الدان ترسيسا جرا قيستو ركنوتا همنا يوخين ركنوتا هما هنغنا جامو ان دنديني قاكا دلتينيتي لفا قيس جبتنا قيستي جرو خناتو الدان ترسيسي خناف سنرا تر ديفمنا غدا جچو برباديتي اغا كوم بكمو وانتي حالان غدون سنرا نو كقبد حال خيسه ترس سرتي ولين بينيا اما استن مسنچالتو خيسه جرا جچو برباديتي وان غرغراتو جرغا هندماس غبتي باسنيو ديسن غاري نمان دفو خنافي إن شاء الله سن ربيتين أرنو ماف مال قبته في جتشون كيسن نولو وبكا جرتنت يمتو سن راكب سن جتشا إيغا نبدو ملافتنا تن متا نغورا غلچتي لاك آجتشون هنگرن جامنتا حالا تاني خيس جرتو وتانا خيسا ترري خناف سن رايس بني أما سي اسما خناتو أركانا كبا جتشو بربادي والما غلطو خيستو مجادو كوني بيتن جيتين أمانا نما أبدي جامو يجولي إبسا فا مسارات وروتو لنتوري خيستو ونما واهندو ما خيستي ولتلاكا دالتناس غرتي وانتي ني دلغا جرو والما غلطي نچالا هوبتن جيتين أبددا خانا سنين جتشو لهدو بربادو إسساني في أناتو مانتنا ولتي بوفتي جرا جتشو برباديتي ولتي بوفتيم سببني ولتي بوفتيم في مچان أنا مالي نمني نجرو نمغا تاين دردبدي وانتي سيساتو جرا خجا مو إسرا إني هنو بنين سيا akkuma nama taa'iin dadhabde waan teessisuutu dhufa yookaan jira hajaamu sanii amma gaa gamte akkuma hunda keessatti laallee dadhabneesi wanti nama baagala dhorkuuf hin jiru kanarraan ammoo wanti inni haasa'u hedduu nama dhiba wanti inni dalagulleen sanuma wal fakkaatti fakkeessanii waa hojjechuu yookaan maal jedhan fakkeessanii waa hojjechuu akka nama tokkoof dhimmamu yeroo takka achi yeroo takka as kana godhuun gartee sirrii hin ta'u walumaa galattu waan masarat baagala dhorkuudhaaf inni akkanatti olii gad deemuu fi inshallah yoo waan amma itti jiru kana walumaa galattu abdiin dhaabuu baate wantoota ammaan tana itti jiru kana irraa dhaabbachuu baate anaaf inni walitti baane jechuu barbaadeeti inshallah osoon gama isatti hin dabarre dura wantootaan isa hubachiisuu barbaadutu jira jechuudha abdii dhiyeenya kana haalaan waanuma san keessa turre kanaaf isinirrallee ture maaliif namni inni baaf gala dhorku kuni yeroo hedduu gama keessaatiinis yookaan ofittis nayaamee jechuu haalota ta'e hunda keessatti waan na hubachiise hedduutu jira jechuudha. Mucaan kuni akkaataan inni itti deemuu fi akkaataan inni hojjechaa jiru hedduu hamaadha jechuudha. Kanaafi
ani nama eegdutaan qabaa ana malee namni jiru ana akkana godhaa kanaas akkana isa malee namni akka hin jirretti hubatee jira kanaaf namni ni jirallee akka hubatu asumaan hubachiisuu barbaadeeti hangam bade kana keessatti waa'uma kana keessa turre kanarraa kan ka'e ani dhugaa dubbachuudhaaf hedduu walitti dhiyeenya isaallee hin qabu garuu lakkoofsa isaa qaamni inni rakkaa jiru hundi naaf kennanii jiranii san qofaa miti waa hedduutu jira waan jira walumaa galatti fuula keenya duratti ilaaluu dandeenya jechuu barbaadeeti amma abdiis ittiin bilbila itti bilbilee yoo waan kana irraa akka dhaabbatu osoon adeemsisaniif yookaan akkaataan dhufeef yookaan haala inni irra jiru kanatti waliin aariidha waan biroo keessa hin galle dura irraa dhaabbachuu yoo danda'e akka irraa dhaabbatu gartee asumaaniin fuula keessan duratti hubachiisuuf ta'a yoo ammoo irraa hin dhaabbadhu jee abdiin eenyu olii miti walitti baane jechuu barbaadeeti walumaa galattuu kan fuula keenya dura jira harkuuf teessan hundi keessanuu isiniin jechuu barbaade amma asumaaniin abdiidha bilbila abdiin yoo waan amma walitti waan walin laaqee bukeessaa deemu jiru kana irraa hin dhaabbanne tiyyaaf tasaa xumuramtee jirtii jechuudha takka anuma takkaaf isa kan akkasitti naa qabadhaadha osoon namoonni hedduun osoo dhiyoo jiranii waasitti dubbachuu hin dandeenye garuu yeroo waa badan keessa qaama waa balleessee fi kaan addaan baafachuu osoo hin dandeenye siitu waa godhe warri ijoolleen ni jira kanammoo akka hin jenneef duursee immoo isin hubachiisuu barbaadeeti inshaallah kanarraa kan hafe amma fuuluma keessan duratti niin bilbilaaf osoon haala biroo keessaa sin seen osoon kara birootis hin deemne abdii waan keessa seene kana irraa yoo dhaabbate akka dhaabbatu niin hubachiisa ka kanarraa hafe immoo yoo hin dhaabbaddu jee naaf inni walitti baane akkaataa gartee jiru fuula keenya dura walumaan hubannaa jechuudha eenyu caalaa inni namaa miti eenyu caalaa inninis of garadee waa hunda waliin laaqaa hin deemu wanti laaqaa jiru kun hundi isaaf kadeebuu ta'a jechuu barbaadeeti yoo waan kanarraan dhaabbanne garuu akka amma fuuluma keessan durattiin bilbila isaallee naaf erganii jiranii qaamonni jechuun warra rakkaatis inni rakkaatis jiru irraayis fudheen jira inshaallah isin rabbiitiin amma isaafin bilbila walumaa galattu as keessa waa hedduutu jira dubbiin isaa hedduu gara nama nyaatti ani na aarsitee jirti jechuu barbaadeeti mee lakkoofsa isaa kaniin fudha kanaan itti bilbilee waan jiraa hunda akka irraa dhaabbatus asumaan fuula keessan duratti ittiin hima yoo kana hadidu ta'e immoo walitti baanee kana quba qabaadhaa waan inni jiru walumaan dhageenyaa jechuudha yoo inni gama nagaa deebi'e irraa hin dhaabbadha kajuu ta'e achumattuu xumuramtee hin dhaabbadhu jee katti fufu yoo ta'e immoo tijaafitasaa akkasitti naa quba qabaadhaa isin jechuu barbaadeeti amma kunu lakkoofsi abdiidhaa kana lakkoofsi abdii harkaa jirtan na fagaatti harkuun baannillee isinitti yoo mul'annes rakkoon qabu walumaan dhageeffannaa mee السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم جرتوا أجاك ربي أكم قالت ساتي أتي أبدي دا نجينا نبكي أيه بقى أبدي تاتي أبدي أني ونين أما ست بالبليف وان أما أنت نتجرتو خيستو ati sirritti quba qabdaa waan kana sirriin ta'uu irraa dhaabbattamu irraan dhaabbattu waan amma itti seentee jirtu kan abdii. Ta'eenyummaa kiyyaa sichi fuula duraa barachuuf teessaa isatti naa dhiisi amma wantoota itti seentee jirtu kana ka amma keessa jirtu qaamaan keessa jirtu kana irraa dhaabbattamu abdii irraan dhaabbattu ati. duraan dursa nama kofalchiista maqaa ishee himattu
maal kana agartee maalirraa dhaabbatuna hin jirtan. waan amma itti jirtu maaliin si kofalchiisa jechuun maal jechuudha na kofalchiifte jechuun. Waa hedduu na kofalchiisa dubara biqiltooti nama fakkeenyaaf egaa na beektee turte rakkoon qabu wanti maqaa looyisa turte jechuudha. Ani bakka waan irra jiru jiraatu baattus jechuudha. Wanti namni na godhu tokko hin jiru jechuudha. Okay? Kana ofitti wal magara jechuudha. Namni wanti si godhu hin jiru garuu ati waa nama godhuuf deemutti jirta. Akkuma ati tattaafataa jirtu eenyus waa si godhuu danda'a. Kanaas quba qabaachuu qabdaa jechuudha. Amma walumaa galattuu eenyu ati namni waa na godhuu hin danda'u hin jiru ani maqaa kee dhoyfattee jechuu kee hin barbaadutti hin jiru. Wantoota itti seentee jirtu kana amma laaqachaa jirtu kana ejjennoo hin qabne waa meeqa balleessaa jirtu kana irraa dhaabbatta moo irraan dhaabbattu? Baagala kana madhoorkaa deemaa jirtu kana irraa dhaabbatta moo irraan dhaabbattu qofa jecha kiyya kana. Obboleettii kun ergamtee itti fakkaate uffatee hin dhufne wanta itti fiddu tokko hin jiru. Tamam. Abbaan fidee jirtuudha wanti inni fiddu tokko hin jiru. Kana ofitti hin jechuudha. Okay? Wanti namni fidu hin jiru jechuudha. Ati ofiin jireessa. Maal? Iddoo shaba badruuma buute moo iddoo shabakaan jirre seente moo maal? Shabakaan hin dalagu jirti? Shabakaan hin dalaguu fi hin dalaguudhaa miti boo gurri kee dhagamoon dhagawati. Amma walumaa galatti irraa hin dhaabbadhu wanti nu gootu hin jirtu namaatu si ergee kana naan jechaa jirtaami? Eeyyeen. Tole naafi ati walitti dhufnee jirra gaa. Walitti dhufnee jirra qophaa'ina eeggadhu. Kanamaa tokkotti dhaggeeffadha kanamaa tokkotti hafaas murteessu. Ani abdiidha. Ilma namaa tokko ani karaa haqaa jechuudha. Eenyumaan sodaatu jechuudha. Akkuma ati eenyu sodaanne boo namni si sodaatus hin jiruuti. Waan kana yoo irraa dhaabbatuu baate xumurannee jirraa siin jechuu barbaadeeti. Mandara keessa seenaa wanti abdi sodaachisan tokko hin jiru jechuudha. Mandara keessa deemee namni si sodaachisu hin jiru. Gara yoo kan namoonni si ergu taate haati sira addaan hin baane torbee kana guutuutti qonna zorsiisa ajaa'ibaa kan tajaajilu kana fakkaate. Kanarratti immoo halkan dhufanii mana nama duuba dhaa'uun dhiirummaa nama hin gootu ifumaan ifatte jechuudha. Dhiirani as baatee wajjin haba eegaluu hin dandeessu. Sanii itti taanan jechuudha. Abdiin jechuudha. Haadhaas boruuf jechuudha. Dhugaan ni qallattee malee hin cittuu jette Oromoon. Fakkeenyaaf yeroodhaaf namni duutti jetta fakkeenyaaf. Ani ilmoon dhiiraa tokko jechuudha. Ni miidhatti ni miidhamtillee rakkoon qabu. Tamam. Inshallah abadan dhagafitti maatii. Abadan eenyumaafu abdiin jechuudha. Harka inni kenna jettee ijaajinillee hin abjuutti illee jechuu barbaadeti. Deebiiti immoo karaa dhugaatii irratti jechuudha. Ani karaa dhugaatii irratti jechuudha osoo abbaan hawani jedhu taatiti wanta inni irraa deemu tokko. Boo si dhageeffadheetiin jira ati eenyu olii miti boo. Bilbila bilbiltee abdii joorsisuuf jecha wanti dhamaas tokko hin jiru. Biroo sodaatti ta'u osoo dhiira taate maqaa naaf hin ta'a. Garuu immoo telefoonatti argadhee jira I'm sure. Tamam. Ani dhiira ta'uu fi dhiira ta'uu dhabuu maqaa si himuu dhiisuu fi gartee siif himuu kuni waan fuula keenya dura jiru. Rakkoon godini isa kana sirrumatti walitti dhufnee wal barra rakkoo takkallee godini. An kan siin jechaa jiru ati abdiidha. Abdii ta'uu eenyu sinaallee anilleen abduma jaaniitiin harkadhee si bilbile. Ergaa abdii taatee haala kanaan deemte walitti dhufaa jirra. Kanaaf hin jarjarfatin siin jechuu barbaadeeti. Kasanirraa hafe boo. Dhageessitti maa ani dhaaduu sila akka isin na zoorsaa jirtanii ol bahetti dhaaduu lafa godhu. Torba tokko garte yoo isa taate yoo ergama dubartii bahaa kan jirtan fakkaate ergama dubartii namni
obboleessi jedha gisitima ammantana haasofni antoojii moona jechuun baay'ee karaa na adeemnan deemsisu jechuudha garuu immoo haadhaas boruus atis jechuudha dhagisitima akkuma har'a akkana jettu kana ani daaduu gara dubbachuu fi daaduu namatti hin baay'isu gochaan agarsiisan dhagisitima of qopheessi ooltuu siin jedha okay. Kuni rakkoon kuni waan ati ati naa keessu miti ani si miti warra ati waliin deemtuu walitti dhufu deemna isa afaan hinjuu kana miti garuu yoo kanam tokkotti irraa dhaabbatamu irraan dhaabbattuu kana irraa dhaabbate jechuufin si bilbile malee si bira ga'uuf wanti na daangeessuus hin jiru sitti dhufe immoo eenyummaa jabaruufis anuu karaa qabadheetiin jira. Kanaaf yaaddan siin jechuu barbaadeet hedduu saasa'uun hin barbaachisu. Wanta ni yaadda tokko hin jiru bar wanta ni yaadda tokko hin jiru har'as ani yaaddeessa malee yaadda obboleessa kiyya dhageettaa. Ati nama jabaa siin jaan boo. Keessa seetee jechuudha dhageessitti maqaa ati amma jechuudha yoo ammaa kana keessa akka sagaleen telefoonaa ciccitutti jechuudha badiruumatti of dhoysitee jechuudha baangiraawundii ardii lafa jalatti of dhoysitee jechuudha. Akkasitti inni beeksisaa yoo nama akkasitti garuu wannumti ati fittu tokko hin jiru jechuudha. Haadha turuuf namni wannumti ati fittu tokko hin jiru jechuudha. Kana bishaan qabbanaa yoo si bira jiraate itti dhugu jechuudha. Garuu immoo yoo daa'ima isaaf taate daa'ima isaa har'as boruuf jechuudha. Ani wanti ani irraa of duuba deebi'u tokko hin jiru ni baasa daa'ima isaa ni baasa akka baasatu. Kanaaf rakkoo boo. Daa'imti sun waa ta'ee jechuudha. Mungkin ultimatti ergee mungkin masarratti matti ergee jechuudha. Lamaan kana keessatti ergama dubartii fakkaata akka haasoftutti jechuudha. Tamam. Ergama dubartiitii fi boo dubartiin haadha dhiiraati ergama kophaa of dandeetti of kootu jechuudha barbaada. Kophaa if dandeetuma nama deemu kanaaf yaaddoon godhini siin jedhu aboo nama xarraqqee ta'uu kee afaan kanaanin si beeka takka jii. Azam jechuudha baay'ee maasha Allah amma kana telefoonni kan kee diimaa qabaatu jira. Lakkoofsi duraan dursee isaa fuute. Moo dhoosantu sitti kenne. Aboo eessaa fuutee miti bar. An sodaa telefoonaan qabdee sitti maa sodaa telefoonaa wanni kan qabu tokko. Sodaa telefoonaatii miti ani telefoonaan si doorsisuuf sitti hin bilbille irraa dhaabbatamu irraan dhaabbattuu qofaan si dubbisuudha sitti bilbille. Sitti dhufuufis wanti na daangeessaa hin jiru kana qabadhu naa taa'in siin jee. Erga haasawaa akkanaa kana fiffidde walitti dhufutti jirra. Kana shakkiin godhin telefoonaa wanni sinaanneessu takka illee hin jiru. Nama taanaani waanuma namoonni xarraqqeen akkanaa nama diban jechuudha. Waanumaan siin jiru hin beeku boo walitti dhufnaan eeggadhu. Sii miti warri ati waliin taraa jirtuu fi lafaan balleessaa jirtu tokkoon keessanuu hin baatan kana ifitti himi atis. Ammoo naarkiin booddi na dhoysaan akka taate hubachuu qabda boo. Magaalaa keessatti garuu magaalaa alaarratti qalabammoo magaalaa sana alaarratti qalabammoo isarratti dambata bu'aa anaaf nyaatu gara obboleettii yadhiitaa dhageettaa. Tokko tokkoon dhalaa dhaggeessi nuti jechuudha urjiinuu jechuudha tamaamu yoo isin leessi ka ergu taate ni beekti tamaamu beektee jechuudha fiigii wantaan. Ani wanta guutuu asirratti baatee naa ta'u ati immoo jechuudha akka afaaniin albaate kanatti jechuudha abdii ta'uu agarsiisa walumaa galatti jechuudha. Okay? Kanaaf ana agarsiiftaa boo na agarsiiftaa siin agarsiisaa walitti dhufna urjii fi waan ati haasoytu kana tokko isaa dhageeffadhu kun haasaan barbaachisu. Osoo nama hin ajjeesi jettu osoo nama hin ajjeesettu tuutee akka jiru beekiti. Tamam. Isa kana sirrittiin beeka. Garuu atis waan taate of beekuu qabda. Laal waa hedduu ittiin jarjaranii amma si hubachiiseen jira. Wanta dhufu hunda gaabbittiin qabu. If qopheesse eeggadhuun siin jee afaanii waa hedduu hin haasa'in. Nama xarraqqee ta'uu waan afaan keetirraa waan hin bare hedduun qaba jechuudha. Sii miti warri waliin naannoytanuu hin baatanii sitti himeetiin jira beeka. Kana qabadhu na eeggadhu. Hedduu natti hin haasa'in hin barbaachisu. Namoota wajjin naanna'u guutuu baasa jechuudha. Nan baasan. Bareetiin jira Akka nama baasne arguu jettu si agarsiisa jechuudha. Bada dhoqqee akka ati immoo. Aboo dhoqqee ta'eefi boo. Dhoqqee tamam horiin buutu. Amma
tamam amma na eeggadhuun siin je walumaa galattu haasa dhedheeraan nun barbaachisu ani abdii yoo abdii dhageessaa yoo haala kanaan ka'ati baatu taate anuu anaa miti of ta'ee nama hin jiraanne jechuudha. Nama xarraqqee akka keetii akkaan ta'e hubadhu. Kanaaf wantoota afaanii naasoyte kana yoo gajjettee ofii keetii katufte kana jechuu kiyya. Arraabuu baatte ani dhuguma lafa tanarratti dhiira ta'ee dhaladhee hin jiru. Kana naa qabaadhuuti akkasitti keessaan taa'e hedduu naaseen haasallee sirraan fedhumma booda. Naa raffisa mata goota keessa goota naa raffisaan anatti arrafisaan inni akka wal nama arrafsisu gosan agarsiisa jechuudha. Tamam. Kun rakkoon qabuun siin jee baramma booda wanti naasa'uu si waliin hin jiru. Akkasitti of qopheessiin eeggadhuun siin jee boo maal haasa kun? Iddoo barbaadetti kottuudhaan jiriiti iddoo ati barbaadetti san dhufaati. Kottuu fi dhiisiidhaa miti dubbiin kottuu fi dhiisii miti. Dhugama namni dubartii dargite haasaa guddataa. Dhagahi ati dubartii boo of ta'ii dubartii abdirraa dhimma yoo qaqqabaatu taate of ta'ii kottuutiin okay afaanin immoo abdii sodaachisaa hoggaa jedhu. Siin soda afaaniin abdii sodaachisuudhaa mitiiti. Barsii hime albaatii wayii naasii siimeetiin jira beekemma hedduu naaseen hin barbaachisu. Keessa hin dhaabbadhu jette niin laakkadha jetteemi akka laakkachuu hin dandeenye amma hojiiniin sitti agarsiisa keessaan taa'in siin je waa hedduu haasa'uun barbaachisaa miti. Boo boollaa fi jinnii siitu haasaan siin je kiyyaa tarraqqe waan agarte naasa'in. Maal haasa? Maal irra dhaabbachuu sirraa haa dhaabbatanii? Maal haasa kun? Maraattu wayii. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya haala amma deemaa jiru kana walumaan ilaalaa arkaa jirra. Inshaallah abdiin akkuma dhaadate kana ga'uu qaba. Anilleen hedduu asirratti haasa'uun barbaachisu fuuldurri keenya baallama kana jechuu barbaadeeti. Hanga jee kana ni gahamoo hin gahuusi walumaan agarraa jechuudha. Kana caalaa wanti hin jiru qabu waan hin haasa'ullee hin qabu. Dubbiin kuni keessi isaa guddoodha. Tana jechuudha miti fuula keenya dura kanuma waliin ilaallutu taa jechuudha. Ani immoo dirqamaan qabu fixadheetiin jira. Haasa'u isaa jallina isaa walumaanuu arkaa jirra. Kana booda waan asirratti dubbachuu barbaadu akka illee hin jiru. Abdiin hanga jee kana gahuma qaba. Ani immoo eenyu akkaan ta'e immoo walitti dhufeenya irraa baruu qaba isinin jaa nagaatti xumuradhe.